foonii gammachuu akkamii qaba? Gammachuu daangaa hin qabne. Atillee baga nagaan dhuftee baga rabbii gara islaamummaa gara amantii jalqabaatti si deebisee rabbii raga si yaadaamu. Egaan yeroo baay'ee ilaalchota garaagaraatu jira masgida keessatti wantoonni baay'een akka hojjetamu akka sirriin dalagamu masgida keessatti iccitii baay'een akka jiruu fi namoonni masgidatti galanii akka nama abaaranitti namoonni akkasitti yaadu. Arra garuu masgida keessa jira. Masgida keessa maaltu akka jiru tokko tokkoon si hubachiisuun barbaada. Alhamdulillah egaa masgida seennee jirra. Masgida akka seenneeni akkuma isin fuuldura keenyatti agartanii wandee ko bakka kanarratti hundumtuu wal qixa dhaabatee abbaa qabeenyaas haa ta'u, baala silxaanis haa ta'u, isa hiyyeessas haa ta'u, nama caammaa xaraguus haa ta'u, nama kaampaanii gurguddaa qabus haa ta'u, nama hundumtuu iddoo kanarra wal qixa dhaabatee akkasittiin miila isaa walitti hidhatee tokkummaa isaa mirkaneessee akkasittidha kan inni salaatu. Fuula rabbitti kan hidhaatu nama hundumtuu wal qixa ta'eeti. Akkasumallee mana kana keessa bakki iccitii wanti jedhamu jiru. Wantoonni fuuldura kanatti argaa jirtu quraana. Quraana jechuun kitaaba rabbii ilma namaatiif buuse. Masgida akkuma ati agarte kana wanti haaraan jiru jechuudha. Kun biiroodha. Kun maaliidha? Achi keessatti kutaa kadhannaati. Kun achi keessatti maaloodha? Kottu sin agarsiisa. Kottu. Iddoo kanatti VIP'f kadhatama. Iddoo kanatti immoo namoota qarshii akkasii kennaniif kadhatama. Iddoo akkasitti immoo iddoo akkasiitii kana godhama. Wanti jedhamu hin jiru. Masgida keessa akkasitti namni hundumtuu wal qixaan fuula rabbii isaatti dhiyaata. Namni hundumtuu rabbii biratti wal qixaadha. Akkamitti ilaalte masgida keessa? Baay'ee akkan dura dhaga'uu fi akkan amma seenii arge tokko miti. Akkamitti dhageessa turte? Namoonni digimtii jira, fuula dhibba jaatu jira, bineensotatu jira, dhiiga fa'aa, nama tuskiisuu dhiiga fa'aa wanta baay'ee jedhani garuu. Namni uummaatti dhiiga si tuskisee jiraare. Takka. Wanta agarte jira. Wanti tokko namni maqaa kee dha'u jira? Jiru. Dhattee nama wajjin toora galtee rabbii kee galateeffattee kadhattee du'aa gootee deemtarraan kan hafe namni si tuksisee hin jiru. Wanti tokko. Egaa gammachuu guddaa akkasitti gammachuu daangaa hin qabne natti dhaga'amee jira. Dubbachuu wanta ni bakkeetti dhaga'uu fi wanta nama dhufee arge tokko miti. Dhaga'uu fi arguun immoo tokko miti. Wanta ni arge baay'ee nama gammachiisa, baay'ee gaariidha, baay'ee namatti tola. Waan dhugaatii, waan bilisaatii wal caalmaan hin jiru hunduu qixaadha. Natti tola. Egaani warri masgida keessatti kana jettanii iddoo garaagaraatti barsiisaa fi himaa turtan hundumti keessaniyyuu har'a nu faana masgida seentanii akkasiin daawwattan abdii guddaa qabna. Kanarraas immoo barumsa akka barattan abdii guddaa qabna jechuudha. Masgida keessa wanti tokkollee hin jiru. Namni barbaade quraana isaa dubbifata hin qara'a. Namni barbaade hin salaata. Namni barbaade fuula rabbiitti du'aa godhata malee wanti haaraan hin jiru. Sobadha ilaalchisuun barumsi dogoggoraa kun soba jechuuf amma kana isin keenya kanan biratti argamu magaalaa Adaamaa Sii jedhamuudhaan kan beekamtu yookiin immoo obboleettii keenya Siifan eenyu? Siifan jaalladha. Hayyee gara kana akkati dhuftuu fi namni si ababbale yookiin namni si dirqisiise jira? Hin jiru. Namni maallaqa si kenne si goomse jira? Hin jiru. Gaahilaan yookiin immoo sin fuudha sin jaalladha jee namni jaalaan si goomse jira? Hin jiru. Akkamitti gara kana dhufuu barbaadde? Tokkummaa rabbii bareeti. Rabbi tokkicha ta'uu bareeti. Allahu Akbar. Macaafa qulqulluun dubbisee hin dhufe. Macaafa qulqulluun dubbistee dhufte. Takbir. Hayyee sheeka nuyi baay'ee jaallannu sheek Galmaan nu gidduutti argamanii jiru. Isaanillee akka isaan shaadaa qabsiisanii fi gara kanatti isaanii affeerra. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله الجنة حق والنار حق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إسلام أمتي سنتي يا ربي يا الله قرّا كنا كيسرا بدي سكرت يا رب بوليس كنا أدي سورة كذا كي يا ربي أدي سورة كذا كي يا رب الله الله أبا كورا كذا كنا كي يا رب يا رب Indarbe barisho bisa lammi kota dubisa andukana ni fati bae islamumma nama tae lammi kota dubisa indarbe barisho bisa insokke barisho bisa lammi kota dubisa amantin nuga fi amantin raga amantin haka islamumma nama nama أنا بربوس يدايل ووارنا ننام مليا وجربوا الله
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله الله أكبر رقاسا داعي مقاجر كتب مي فرم مي سيكن مقابا الله أكبر رقاسا gammachuu nagaaf aara galfii boqonnaa nuyi islaamummaa keessatti arganne utuu argitanii islaamummaa maaliif qabatte jettanii nu ajjeesuuf nu hidhuudhaaf nutti kaatoo osoo hin taane islaamummaa kana maaf na dhoksanii qabatte yookiin immoo islaamummaa kana norkaa fudhachuudhaaf yeroo hundumaa humna qabdaniif qabeenya qabdan hundumaatti fayyadamtanii islaamummaa kana Mukuboy nusa kime? Kamadi ke sabanu? Mat. Malu bugare tanti. Ma kamadi nu ganda madu dia karo dewan. Kapan deba? Assalamualaikum. Lafa do wallahi la. Insyaallah larga karaku mat. Udah dicira tele kam tano. Ah, no, musibah kana mo berarti. Larga karaku betul. Yo kabati wallahi. Ta chanson. Debu nu mana itu kan? Debu manon. Bak mudan mara badle kanu mo semua kau ini kaya. Apa bilani? Apa mal selera biar asrama min rahmat witate. Malu mani ora karrabe no kami makarraban. Limding kamu. Nanti sih. Salam alaikum. Apa kamu negara? Mantap kan? Silar. Apa kamu negara apa? Wah, mesti kau tahu. Kau yang nunggu nama kiri sebagai serius. Siapa ni bawa ini sudah? Mani kau. Kau yang nunggu kiri ya, ulai wahai nusuk kau makan tekat kawan dia tu. Asin yumba sebarang. Yumba orang dia kesemua ni kau. Kesai yumba. Wallahi bat. Wani wahai nusuk ulai wahai kerap kataban. Lek. Sini kawan dah. Sini wang kopi kamu. Kata itu orang kata. Insyaallah. Bil ayo batan. Kamu kurang ada kan? Batan ni? Nama kalau betul yang sekarang. Sekarang kan dulu. Magamat tiba ni kau dah mantap ni. Apa jenis kanam? Marakan tiba apa? Badani? Marakan tiba apa?